Hello guys, Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jirra jirtu qaqqaali ilmaan ayyaa bakka jirtan hundatti nageenyi kiyya qilleensarraan isin haa qaqqabu jechaa warri maatii Abdurriitiich miidiyaatiif haarawaa taatan maatii Abdurriitiich miidiyaatiif haarawaa warri taatan like, share, subscribe koomantiillee gootanii akka nu cinaa dhaabbattan barnoota adda addaas akka nurraa barattan barnoota saayinsiis, barnoota teekinooloojii, barnoota garaagaraa chaanaala kanarra ni jira waan ta'eef guyyaa guyyaan barnoonni kun achirraa dabra waan ta'eef haala kanaan barnoota kana achirraa hubadhaan isiniin jaa haala kanaan barnoota keenya kaarraatti ceena. Sirriin hordofaa. Barnoonni keenya kaarraas maali? Economics Grade 9. Barnoonni tolee jira ajaa'ibatti. Economics Grade 9. Economicsiin kutaa 9 dhufuun kun hedduu biyya keenya illee ni jijjiiraa jennee akka hayyuu dinagdee tokkotti yoo ilaalle biyyi keenya kana booda karaa guddinaatti yookaanis karaa guddina saffisaatti ni deemti jennee abdannaa. Haala kanaan barnoonni kun 9 irratti dhufuun kun biyya teenya tanaa fi nama dhuunfaatu ni jijjiiraa jennee waan amannuuf barnoota kana gadi fageenyaan barnoonni kun beezii hedduu nama barbaachisu kan dhalli namaa kamuu barachuu qabu waan ta'eef diippilii gadi fageenyaan nu hordofaa baradhaa isiniin jecha aappii isaatti ni buuna. Haala kanaan ni seenna. Latest first of all, my name is Abdi. I am graduated from Addis Ababa University College of Business and Economics. Akkuma barame ani barataa economicsiiti College of Business and Economics baradhe Addis Ababa University irraa hin fiildii amma isin barsiisaa deemu kanaan bahee haala kanaan gadi fageenyaan takka takka isiniif gadi fageenyaan diippilii isiniif ibsina waan ta'eef sirriitti nurraa hubadhaa isiniin jecha introduction myself illee hedduu nun barbaachisu afaan wal keessa goonee oofna waan ta'eef afaan Oromoos Ingiliffaas mixture goonee isinitti himna sirriitti hordofa. Haala kanaan Unit 1 Introduction Economics. Introducing Economics. Economics kana wajjin haala kamiin wal barannaa. Definition of economics, meaning of economics jeeti haala kanaan isinii fida. Silkii keessan labbaa cibsa haala kanatti malee isiniif hin mul'atu. Haala amma isin argaa jirtan kanaan jechuudha. Haala amma isinitti agarsiisu kanatti deemuudhaan hayyee amma barumsa sirriitti hordofuu dandeessu. Haala kanaan barnootichi kana fakkaata. Define economics. Explain difference between macro and micro. Haala kanaan jechuudha isteepii amma ansitti agarsiisu kana jala deemtee jechuudha. Haala kanatti hiikaa economicsiidha nutti himaa jira. Haala kamiin define goona. Inni lammaffaa explain difference between macro and micro economics dhuunfaatii fi kan waloo yookaanis aggregate economics ka jennuun sun jechuudha. Micro jechuun individual kan nama dhuunfaa jechuudha. And ammallee micro economics jechuun aggregateidha. Aggregate economy jechuudha kan waliin jechuudha kan waliiniiti. Isa kanaas gadi fageenyaan nuuf hima jechuudha. Kun immoo table content yookaan unit objectiveidha kan inni irraa isin dubbachaa jiru kun ganaa barnoota ittiin seenne haala kanaan describe the method used to study economics. Inni kun jechuudha. Haala kanaan inni dhumarra jiru yookaan afuraffaarra jiru explain the characteristic of the three decision making ida qaba jechuudha. Isa sadeen san akkamitti explain goone ibsuu dandeenya. Haala kanaan barnoonni amma itti deemaa jirru kana fakkaata ture jechuudha. Haala kanaan define economy yoo him
meaning isaatti haaseennu. Haala amma isin argaa jirtan kanaan jechuudha. Irruma ol deemi. Sirriitti hordofa. Barnoonni kun barnoota barbaachisaa beezikii kan ta'e kun very importantidha. Isin hedduu isin fayyada waan ta'eef jechuudha. Asirratti maaltu jira? Meaning of economics. Hiikkaan isii yookaanis jechi economics ibsu kun akkamitti ibsina yookaan economics jechuun maali? Kana jechuun gaama definition isaa jala yoo dhufne jechuudha. Haala kanaan definition of economics jeeni jira. Term economics is originally derived from an ancient Greek word in economia, meaning of the management of family or household. Garte sirriitti hubadhu gaama. Jechi economy juu kun jechu originally jalqabumaa jechuudha. Biyya kamirraa derived yookaanis fudhatame ancient Greek irraa jechuudha. Warra Greek durii irraa fudhatame. Economia jechuun hiikkaan isaa jechuudha. Family or household yookaan maatii warra tokko jechuudha. Haala kanaan economics nuuf ibsee jechuudha. Bifa kanaan istaayila amma isiniif fide kanaan nutuun baranne dhugaa. Haala kanaan maal jedha? The reveals that the subject of economic was first studied in animal ancient Greece. Akka warra ancient Greecetti jalqaba qorateetti jechuun warreen economics qorate warra Greekii ture ancient Greekidha. Warreen saayinstoonni warra Greek akkamitti isii tana qoratanii isiin kun maali? Saayinsii diinagdee kana eenyu qorate? Warra Greekii qorate. Greek kun maal jee maqaa isaatti moggaase? Economiyaa jee itti moggaase. Hiikkaan isaa maal jechuudha? Hiikkaan isaa management of family or household. Bulchiinsa maatii tokkoo yookaanis household tokkoo jechuudha. Haala kanaan lafa kaa'ee jechuudha. Saayinsoonni warra Greek. Haala kanaan economy is a branch of social science. Inni maali? Economics yookaan diinagdeen kun maali? Damee saayinsii hawaasaati. Haala kanaan qabachuu qabdan. Economics is a branch of social science. Kana ta'uun sure hubadha. Haala kanaan economics is an important. Akkuma reefu isiniin jee inni barnoonni kun jechuudha. Economics kun hedduu barbaachisaadha. Discipline and permanence has increased in recent year is what response to worldwide economic problem. As keessatti wanni isin amma hubachuu qabdan gaa wanti as keessatti baratamaa jiru kun jechuudha. Wanti kun osoo irratti hojjetamee akkuma addunyaatti jechuudha rakkoo dhala namaa kan addunyaa kanarra jiru ni furaa jee yaadamaa jira jechuudha. Dhugaadha. Wanti kun osoo sirriitti hojii irratti kan apply ta'u ta'e diinagdeen kun bifa kanaan kan deemee kan barabaraan irratti hojjetu yookaan response ta'e akka addunyaatti akka worldwide jechuudha. Rakkoo dhala namaa yookaanis rakkoo biyya tokkoo ni fura. I am sure ni fura. Haluma kanaan akkam jaa? In order to understand, find solution to such problem. Akkuma reefu jennetti jechuudha solution lafa kanarraa hundaa'u akka maal jechuudha? If duuba gad deebisii dhageeffadhu sirriitti jechuudha. Wantoota akka % asirraa kaafna dhageeffadhu. % poverty hiyyummaa jechuudha. Unemployment hojii dhabdummaa ammallee inflation qaala'insa jireenyaa ammallee recession kufaatii diinagdeetii fi ammallee population explanation wanneen amma ani isinitti dubbadde kana hundaa'u jechuudha. Economiin kun sirriitti hojii irratti yoo oole are what worldwide problem
akkuma addunyaatti rakkoo amma nuti dubbanne kana maal godha solve ni furaa jechuudha. In order to understand and find solution to such problem and in depth knowledge of economics is essential. Gartee haala kanaan inni kun hedduu takka barbaachisaa jechuudha. Economics is very important in the country. Asii gakkootti ammaas numa deem jechuudha. Ammallee hiikaan isiidhaa maalii? Amma gadi fageenyaan hiikaa isiidhaa haa laallu ona hordofaa. The definition of economics has developed over time. Economic theory has achieved in over time and different them have gradually been included in the field. Kana jechuun gaamma innummaan kunuu ramaddiin isa kanaa jechuudha. Wantoota gartee saayinsii hawaasaa kana keessatti qabeenya hanqina qabu waan adda addaa as keessatti kan jiru kana hundaa'u maal godha jennee solve as keessatti gadi fageenyaan laalee rakkoo wantoota kanaa maal godha ni furaa jennee turre jechuudha. Amma asirratti amma kootu anuma jala deemi haala amma isin argaa jirtan kanaan jechuudha. Based on the above consideration, economics can be defined as follow. Akka armaan gadiitti hiikaa isaa laaliin jechaa jira. Economics is the branch of social science. Economicsiin yookaan diinagdeen damee saayinsii hawaasaati. Study the efficient. Gartee laal efficient. Gahumsa. Efficient allocation of source. Qabeenya yookaanis jechuudha. Gahumsa yookaan gahumsa qabeenya tokko yookaanis allocation tokko jechuudha. Ammallee qabeenya hanqina qabeenya sanii yookaanis humnaa ol yoo kutee fi yoo gadi hir'ate yookaan maximum yoo at least maximum fulfillment of human need. Ilma namaa keessatti kan qoratu eenyu ture? Economicsii ture. Qabeenyi tokko yookaanis efficient yoo ta'e jechuudha. Ammas deebi'ee maali? Hanqina yoo kan qabaatu ta'e yookaan ammas humnaa ol ka dabalu ta'e jechuudha. Asirratti kan qoratu isa ture. As a science of what? Science of choose economics. Study how people choose use score or limited productivity. Resource, land labor, equipment, technical knowledge. It is isaan kana hundaa'u akka furmaataatti keessatti wanni kun qulfi jee kaa'ee ture. Haala kanaan produce various bal'inaan jechuudha. Commodity irratti ni dubbatee jechuudha. Haala amma isin argaa jirtan kanaan jechuudha. The following statements are derived from above definition of economics. Kana jechuun isuma amma olitti irra dubbachaa dhufne san jechuudha. Study about scarce resource. Scarce resource jechuun amma namuu scarce resource akkuma reefu qo'annaa waa'ee maali? Waa'ee ramaddii kan qoratu jechuudha. Ramaddii maali? Scarce resource dha jechuudha. Ammallee it is study about allocation of resource. Allocation of resource jechuun qabeenyi tokko hangam takka ilma namaatiif furmaata ta'a kana jechuudha ni qorata. Ammallee allocation of resource should be efficient. Wanni kun hangam takka gahaadha yookaanis hangam takka hanqina qaba asirratti ni qo'ata. Ammallee iddoo kanatti qo'atu. Human needs are unlimited. Kun immoo beekamaadha. Akka gaafa jalqaba nuti baranneetti jechuudha. Human want is unlimited but resource is limited. Fedhiin ilma namaa hin daangoytu. Garuu immoo maali? Qabeenya ati qabdu ni daangeffamaa jechuu asirratti. Gadi fageenya waan kana hubadhaa adda baafadhaa. Wanni beeziin asirratti isa kana.
fedhiin ilma namaa hin daangeffamu. Amma har'a yoo makiinaa bitte borummaas maal bituuf yaalta? Xayyaara bituuf yaalta. Osoo hin teenye jechuudha. Har'a qabeenyi kun naaf geetti abbaan fedhee kan taa'u hin jiru jechuudha. Garuu immoo wanni si daangeessu takka ni jira. Wanni si daangeessu maali? Qabeenyi ati qabdu si daangeessa. Kanaaf human wanti isaa limited but resources limited wanni faranjiin jetteefis isuma kanaaf. Haala kanaan economics very important wanni jennuufis isa kanaaf barnoonni kun hedduu barbaachisa wanni jennuufis isa kanaaf. Hayyee haala kanaan nature of economics jaalala. Nature namni hin beekne hin jiru. Nature of economics jechuun uumama economics. Haala kanaan nature of economics jalatti the lack of uniformity in defining economic emanates from shifting view about the subject matter over time. Akkuma gartee hanqinoota achi keessatti jiran kana keessatti jechuudha economicsii kana keessatti jechuudha wantoonni adda addaa kan ammaas daddabarfamu ni jiru. Fakkeenyaaf humnaa olitti jechuudha wanta subject matter minaamin over time kan jennuun kun jechuudha some economists consider economic science wall other consider kan jenneen sanii jechuudha in art. Inni kun maali? Nature uumamaan kan jiru jechuudha waa'ee economic kana keessatti. Economic science jaammaas. Science economy. Science produce systematic and organized body of knowledge. Isin maali? Systematic jechuun gaalaal haala systematic kan beektan haala tooftaa wayii tooftaa jechuudha. Tooftaa fi organized qaamman tokko jechuun qaamman beekumsaa tokko dabalatee link case sababoota adda addaatiin case and effect bu'aa waan tokko irratti dhaabbatee wanta kana kan bal'inaan nuuf ibsu sun eenyu ture? Economic as what? Science. Haaluma amma isin harkaa jirtan kanaan jechuudha knowledge can be regarded ammallee knowledge of what is economy in economics they be production about the future in this sense economics could be what? Consider science. Haala kanaan dubbatee jira inni itti aanu economic as an art. Garte one of the important definition of art is the technique or way of doing or achieving in something. Amma gaalaan inni tokko maali? Barbaachisummaa definition of art hiikaa artiidha kana haramiinfaa karaa teeknikiitiin jechuudha. Teeknik karaa adda addaatiin waan takka kalaquu or way of the doing waan takka kalaqxee hojjechuu fi achieve waan takka beekamtii ati waan takkaan beekamtii harkattuu achievementii beekamtii karaa itti harkachuu dandeessu something haaluma kanaan jechuudha. When dealing with the problems such as unemployment rakkoo hojii dhabdummaadhaa poverty hiyyummaa jechuudha and inflation qaala'insa jireenyaa kana hundaa'uu economic proved principle economic proved in principle kana hunda maal godha principloota kana keessatti isa kana hundaa'u jala deemee ni furaa jechuudha in method and the method of the through which of the problem can be what solved. Isaan kan hunda maal godha briefly bakka rakkoo kan hunda ni furaa jechuudha asirratti. Haala kanaan economy extensively examines the nature and case of economic. Isi inni kun hundinuu maali? Keesii economicsii ni ilaallatee jechuudha in problem and set. Rakkoo as keessatti mul'atu kana hundaa'u takkaan isiidha economicsii kana jalaa hin baatu jechuudha. Haala yoo jireenya kana kallattii jireenya yookaan kan itti qabatu taate rakkoo takka jalaa ba'uudhaaf barnoonni kun akkaataa itti baatu haala si mijjeessa. Economics is very important. Wanni ennuufis isuma kanaa fi ammallee the produce
for finding solution rakkoo wantoota amma dubbannee kana hundaa'u maal ture economic ture jechuudha. Economic as an artinis haala kanaan ibsa bal'aa kennee jira jechuudha. Haala kanaan barnoota itti aanu irratti jechuudha branch of economics jennee damee economicsiidha bakka lamatti ilaallee jechuudha. Barnoota bal'aa isiniif barnoota bal'aa fi haalaan barbaachisaa kan yeroo gaarii mataa isaatiifis fudhachuu danda'u jechuudha. Isiniif qabannee dhufna haga gisee saniitti nagaan nu jiraadhaan afeerraa keenya. Barnoota kana akka irraa gammaddan yookaanis akka itti bohaartanii fi xiqqollee ta'u akka irraa hubattan abdii qabna. Haaluma kanaan warri miseensa maatii kanaatiif haaraa taatan like, share, subscribe godhaadhaa. Dabarfadhaan isiniin jaa haga barnoota biraatiin walitti deebinutti nagaan nu turaa jecha barnoota keenya kan gisee biraa walitti hin deebinu. Branch of economics damee economics bakka lama qoonnee micro and macro kan dhuunfaatii fi individual and aggregate or whole hajanneen san isa san irratti macro and micro damee economics qabannee walitti deebina waan ta'eef haga giseetti saniitti nagaan nu jiraadhaan afeerraa keenya nagaatti nu tura.